akkam jirtan daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo. Kun egaa Global Oromiyaa Miidiyaa irraa kan isiniif dabru sagantaa araaraa uummata barsiiftuu Goflaa kan jedhamudha. Goflaan gabaajee yoo ta'u, Gadaa Oromoo Free Legal Awareness kajoodha. Sagantaa tolaan uummata hubannoo seeraa kennanii fi akka isaan jireenya guyyaa guyyaa isaanii keessatti araara akka cimsatan, akkasumattis waa hunda gara mana murtii oofuu osoo hin tahin akka aadaa teenyatan dur qabnutti namni akkaataa ittiin araaramee jireenya gammachuu ittiin waliin jiraatu sagantaa ittiin uummata barsiifnudha. Sagantaa kanarratti egaa ogeeyyii seera gadaa akkasumattis ogeeyyii seera idilee akkasumattis beeytoota nama hayyuu haala jireenya hawaasummaa irratti beekumsa qaban, kan haala dinagdee irrattis beekumsa qaban garagara asirratti afeerree egaa uummanni keenya akka beekumsa irraa fudhatan sagantaa kanaan goona yoo rabbiin fedhe. Saniifuu egaa Global Oromiyaa Miidiyaa akka nu hordoftan gamanumaan afeerraa isiniif dhiyeessuu barbaannaa. Waan nu daawwattaniif hedduu isin galatoomfanna. Sagantaa kutaa tokkoffaarraa walitti dhufnee kan waan barbaachisaa ta'e achirratti haasawnu ta'a. Gamanumaan isin afeeruu hiyya hedduu galatoomaa. Sagantaan kun guyyaarraa sagantaa yaaliiti malee sagantaa idileetii miti. Hundumaafuu egaa asumarratti gabaabadaarraa sagantaa idileedhaan walitti dachaan yoo rabbi jee hangasittuu egaa miidiyaa kana sheerii waliif godhaa, sabiskiraayib illee godhaa. Nu eegaa isiniin jenna. Galatooma.